Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qindeeffannee dhiyaanne wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisa. Sagantaa keenya har'aa beeksisuudhaan kan isin faana turu an Liiban Gadaati. Egaa jalqaba irratti oduutu caqasama. Oduun booda ibsa addi bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen gamtaan baasan isinii dhiyeessina. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Badrii Saamii Kabiira, Jaal Mohammad Haji Yusuf akkasumas Jaal Xaahir Shaafii nagahoo waliin goone gama keessaniin keenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma oduuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu irraa qabannee dhiyaanneerraa oduu irraa waliin an ayyaantuu bulchaati. Godina lixaa Shaggar magaalaa Ambootti qaama sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa akka ta'e diddaan gabaala gannaa fi dalagaa dhaabuu adeemsifamuun himame. Mootummaan gabroonfataa wayyaanee ilmaan Oromoo irratti duula waraanaa labse balaaleffachuun sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa godinaalee fi magaalota Oromiyaa bakkoota adda addaatti akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan godina lixaa Shaggar magaalaa Ambootti sochii warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa duulli gabaala gannaa muddee 22 bara 2017 bifa jabina qabuun geggeeffameera. Dunkaanonni fi manneen daldalaa adda addaa cufamaniiru. Konkolaachiftoonnis konkolaataa dhaabuun uggura geejjibaa ka'anii jiru. Baankileen tokko tokkos waamicha qeerroon taasisee fi fowwaachuun dalagaa dhaabuun duula gabaala gannaa irraa qooda fudhataa akka jiran maddeen sagalee bilisummaa Oromoo bakkicharraa gabaasanii jiru. Sochiin qabeenyaa fi gabaala guun mirga ofii ittiin falmatuu guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamuuf waan jiruuf ilmaan Oromoo marti dursaniitti qophaa'uu akka qabanii fi waamicha qeerroon taasise kana daddafanii hojiitti hiikuun duula gabaala gannaa kanarraa akka qooda fudhatan qeerroon bilisummaa irra deebiin waamicha isaa dabarsee jira. Oduu xumuraatiin ajjechaa fi dararaa mootummaa wayyaanee karaa hidhattoota isaatiin baha kibba ba'aa fi kibba Oromiyaatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru mormuun godina Wallaggaatti hiriirri mormii taasifame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo dhiya Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa Horroo Guduruutii gabaasanitti ilmaan Oromoo naannichaa walitti dhufuun duula duguuginsa sanyii fi yakka waraanaa mootummaa wayyaanee karaa hidhattoota isaa Liyyuu Haayilii fi raayyaa ittisa biyyaa jedhuun ilmaan Oromoo Harargee bahaa, Calanqoo, Harargee lixaa Hawwii Guddinaa fi bakkoota hafan birootti raawwataa jiru balaaleffachuun muddee 22 bara 2017 magaalaa Shaambuutti hiriira mormii guddaa geggeessan. Ilmaan Oromoo magaalaa Shaambuutti walitti dhufan kunneen lammiilee Oromoo shira diinaa kanaan lubbuu dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsatanii
mootummaa gabroonfataa dhiiga lammiilee keenyaa dhangalaasaa jiru ofirraa kaasuuf qabsoo bilisummaa roga maraan jabeessuun furmaatamaa itis jedhan. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jiran maraa warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa daran jabeessuun mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF itti xumura gochuun mirga abbaa biyyummaa keenyaa mirkaneeffachuu qabna jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Yeroo ammaa kana weerara mootummaa wayyaanee karaa waraana isaa fi humna liyyuu hayiliin uummata Oromoo irratti geggeessaa jiruu fi dhumaatii dhala Oromoo irraan gahaa jiru balaaleffachuun hiriirri mormii bal'inaan guutuu Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,800 fi 10 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuudhaan ibsa adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen gamtaan waliin baasan gama keessaniin geenya. Nu faana bu'aa. Senar mamurakan ciramar kaitora Senar mamurakan ciramar kaitora Ijan nukara jalil matar Sedang koyatina bena babati Ini sumada tinanda kajati Gumangkawati kakupati addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadenii fi addi bilisummaa Oromoo ajjeechaa jumlaa ummata Oromoo fi ummata Somaalee irratti raawwatameef mootummaa Itiyoophiyaa fi paartii biyyattii bulchaa jiru EPRDF'n gaafatamaa taasisu. Ibsa waloo adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadenii fi adda bilisummaa Oromoo. Mootummaan Itiyoophiyaa waggoota lameen darban tooftaa ummattoota Itiyoophiyaa shiraan walitti buusuu hordofuun wal dura dhaabuun kallattii xiyyeeffannaa hawaasaa kufaatii isa mudataa jirurraa jijjiirsisuuf hojjataa bahe. Mootummaan Itiyoophiyaa imaammata qoqqoodanii bituu guutummaa biyyattii keessatti hordofuun ummattoonni walii isaanii jidduuttii fi ummattoota biroo waliin akka wal lolaniif ibidda shiduun wal waraansee hamaan ummattoota jidduutti akka deemuuf hojjataa jira. Keessumaa ammoo lolli bifa kana ummata Somaalii Ogaadenii fi ummata Oromoo jidduutti qindeessitummaa caasaati kan mootummaa federaalaa fi ergamtoota isaa naannolee irra jiraniin geggeeffamaa akka jiru beekamaadha. Imaammatoonni hamminna akkasii paartiin biyyattii bulchuu fi tumsitoonni isaa naannolee irraa jiran tarkaanfachiisan hawaasa garlameen irraayyuu lubbuu lammiilee hammana hin jedhamne galaafateera. Balaan kunis ummata Oromoo fi ummata Somaalii Itiyoophiyaa keessa jiru qofa odoo hin taane daangaa ceehee biyyoota gaanfa Afrikaattis tarkaanfachuun Jibuutiidhaa hanga Somaaliyaa fi Keeniyaatti babal'ataa jira. Har'a wayita lubbuun lammiilee dhibbootaa galaafatamaa jirutti haalli jiru daraanuu hammaachuu irratti argama. Walitti bu'insi kun yeroon xiyyeeffannaa dhabuu fi falawaa akkatamaa kan jiru yoo ta'u kunis ummattoota obbolaa lameen lola suukaneessaa keessa galchuu danda'a. Kana malees mootummaan Itiyoophiyaa imaammata tarkaanfachiisaa jiruun akka milkaa'u yoo taasifame lolli akkanaa ummattoota lamaan jidduutti dhalatu lubbuu lammiilee miliyoonotaa dhabamsiisuu fi hawaasaalee lameenii fi hawaasa bal'aa godina gaanfa Afrikaa keessa jiraatu irrattiyyuu balaa hamaa uuma. Dhugaa kana hubachuudhaan shirri xaxamuu fi yakki raawwatamaa jiru kun qoqqoodanii bituu akka imaammataatti fayyadamee aangorra turuu akka akeekaatti qabatee kan qindeeffamaa fi geggeeffamaa jiru hoogganummaa sirna Itiyoophiyaa bitaa jiruun waan ta'eef addi bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii fi addi bilisummaa Oromoo yakkoota ummattoota lameenii fi ummattoota Itiyoophiyaa waliigalaa irratti raawwatamaniif kan gaafatamu mootummaa Itiyoophiyaa fi paartii biyya bulchuu EPRDF qofa ta'uu hubachiisu. Waan ta'eef
sirni kun haal duree tokko malee hatattamaan yakkoota raawwataa jiru akka dhaabu akeekkachiifna. Kanatti dabalee gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni addunyaa dhumaatiin suukaneessaa gama lameen irraayyuu lammiilee irra ga'ee fi itti fufiinsaan hanga ammaatti daangaa Somaalii fi Oromiyaatti akkasumas naannolee Itoophiyaa kan biroottis gahaa jiru qoratamee yakkamtoonni mana murtii yakkamtoota idil addunyaaf akka dhiyaataniif qorannoon walabaa sadarkaa idil addunyaa akka geggeeffamus gaafanna. Addi bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen ummanni Oromoo fi ummanni Somaalii ergamtoota EPRDF'if meeshaa ta'uu dhabuun shira sirnichi akka ummattoonni lameen walii isaanii irratti yakka raawwataniif xaaxuu akka dura dhaabbatu hongeessan waamicha godhu. Addi bilisummaa biyyoolessa Ogaadeenii fi addi bilisummaa Oromoo manguddoonni biyyaa, waldaaleen hawaasaa, dursitoonni amantaa, dhaabbileen siyaasaa fi hayyoonni hawaasaalee lameenii walitti dhufuudhaan balaa ulfaataa jireenya ummattoota lameenii irratti aggaamame kana qolachuuf akka hojjetan waamicha dhiyeessu. Kanatti dabalees dhaabbileen hundumtuu akkasumas hawaasonni Itoophiyaa keessa jiran marti gochaa hammeenyaa kana akka balaaleffatanii fi keessatti qooda fudhachuurra akka of qusatan gaafanna. Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeenii fi addi bilisummaa Oromoo buufataaleen saba himaa biyya keessaa fi idil addunyaa yakka suukaneessaa kana akka saaxilanii fi walitti bu'insa jiru hammeessuurraa of qusachuun mira itti gaafatamummaan akka gabaasan gaafatu. Ollummaan ummata Oromoo, ummata Somaalii fi ummattoota gaanfa Afrikaa keessa jiran biroo hundaa yoomiyyuu hin diigamu waan ta'eef kanneen hariiroo ollummaa fi obbolummaa hawaasaalee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa jaarraa hedduu lakkoofsise kana diiguuf dhama'an xumurri isaanii kufaatii ta'uun shakkii hin qabu. Maayirratti ajjeechaan jumlaa suukaneessaan siviilota Somaalii, Ogaadeenii fi Oromiyaa keessatti raawwatamu hariiroo obbolummaa keenya kan hin booressinee fi qabsoo bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaaf geggeessaa jirru irraas gonkumaa kan boodatti nu hin deebisne ta'uu hubachiisna. Adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeenii fi adda bilisummaa Oromoo muddee 21 bara 2017. Senar mamurakan Shirama kacora Senar mamurakan Shirama kacora Ijan nugara Jalil matar Sadang koya tinabe nababate Ini tumada tinanda kajati Gumang kabati kakufati Sadang koya tinabe nababate Ini tumada tinanda kajati Gumang kabati kakufati Bona tijirana kabaja pilolana mali tijalibna lubu kundana ichisa bobane dinarana mone usura beduga almadu adiga digam karadika yenilaka digam karadika yenilaka Yamadum panu alaba, kenya magadamno, diga hama itichinu, sikige tunga. Kotora tale nabnu, yalte tale rabnu, yamadum panu alaba, kenya magadamno,
dhiiga amma itti cinu situu jechuun baana. Walgaabadhaa lammii boodee bitaa gaafii tana Yubiyaa fi badhaadhuun dhangalaa caaltu jiidhu Oromiyaadha qabna. Humna namaatiif taanaa rabbiif galannaa gayuu akka biyyeetti qabna. Nama nuun deemu tayyuu kumaata maali qabna. Biiblee darbateen damne kan lubbuuf hin eelanne. Lixa lammiif gaachanaa warroota meeqa qabna. Dhiira dhiigarra martee gumaa baasuuf gadooddu boora ta'a meeqa qabna. Hanqina maali qabna bara dhufaa fi dabraamu yoodhaan ajjeefamna. Gaafiin barattoonni gaafatu bilisummaadha gaafiin ijoollee gaafachaa jirtu. Gaafiin ijoolleedha gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Dibshaashumatti gaafiin birmadummaa biyyaatii dhiigaan malee deebitu. Ruga hundaa bineensa barayyuu booyuun fafaa karaa cabsee na yaabsu. Lallabbii lola dhabsii iyyiti iyya dabarsi. Dhiira guyyaa murtiidhaa dhawwaa fi dhageessisi. Tunta duriin gargariini dhageessaani garsaa lallabbii dhageessisi. Yabbaan qabne seeteeti fakkii doonnu laallattee yartuun nu kaalimatte. Asirratti raawwattu hayyoo beeyti boqotii dhiigaan dhiigatee baati. Ngotee bulaa jabaaduu gaafii mirgaa fidhiisi. Iboon keessuu qawweedhaa akka aadaa kee duriitti hiidhadhuutiitti dabsi. Macaan keessuu qawweedhaa jillaa ifadhuutti darbi. Itti butii bachumaa see facaasi. Gumaa jalii jalaan koofii harma muraa aanolee kanuma keessa baati. Gurguruunis bombiidhaa bukkaa fadhuutti dhooti. Akkasumalee jiilanii qoodasiif hin kaayani. Ija diimtuu garsiisii gaboonfataa kulaatii Oromiyaa raayaati. Duumeytiraa baadhubee hanga eemamaan dhihe. Obsaa keessaanii baanaa fuuldurre keenya kuufaa yeroo ta'e lafaan nuun gahe. Dadarkaa baay'een dhibbaa biyya baafeenyaa irratti alagaan nurraan gale gaafsa barraa haaso'ina. Gaafa gataan deebi'ee Oromoon beela ba'ee wataa jala wal ga'ee. Osoo taanee nafnu galtee taanee rafnu. Biyya hamma dhuunfaannu alaabaa keenya hamma gataanu. Dhiiga hamma itti cinu. Osoo taanee nafnu galtee taanee rafnu. Biyya hamma dhuunfaannu alaabaa keenya hamma gataanu. Dhiiga hamma itti cinu. Dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerraa. Qophiin keenya inni xumuraas gaaffiif deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Badrii Saanii Kabiraa, Jaal Muhammad Haji Yusuf akkasumas Jaal Xaahir Shaafii Nagahoo waliin goone kutaa sadaffaa fi isa xumuraa gama keessaniin geenya. Jaal Xaahir Shaafiirraa eegalla. Yaa halluu diimaa lamaa ka gidduu magariisa mallattoo biiftuu barii si keessaa calanqisa walqixxee kee dhaabbata odaan jalli gaaddisa bakkalcha uddii samii gubbaa keetirraa ibsa bareedumni bifa kee addunyaa dinqisiisa. Kanaafuu warmi waanye si balleessuuf taffisa, si balleessuuf taffisa, si balleessuuf taffisa. Waan COC kana yeroo ammaa dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaa keessatti dhimma guddaa ta'ee jira. Tokko mormiinuu sana mee waan kanarraa daawwattoota keenyaaf yookaan dhaggeeffattoota keenyaaf akka hubatanitti COC'n kun maali? Waan irraa nuti turabde. Qabatamaa waan ani hubadheen jira COC'n siyaasa akka ta'e. Bara 2002
waan qabatamaa kanarraa ka'e uummanni Oromoon guutuun waa'ee siyoosii gadi fageessee beekuutu irra jiraata. Taanjabil waan kijiba tokko hin qabne ofitti amanamummaadhaan siyoosiin siyaasa akka ta'e irra dhaabbadheen dubbadha. Waan kanaan dura biyya keessa dubbachuu sodaadha jechuudha. Inni kun qabatamaas yoo ta'e namni miidiyaa kana hordofaa jiru mataan isaa na taajjaba. Ani uummata afaan koo beekuun uummata aadaa koo beekuun taajjabamuun immoo qaanii guddaadha. Waa'ee siyoosii ilaalchisee siyoosii bara 2002 raansii kaasa. Bara 2002 miseensa paartii waltajjiin ture. Miseensa paartii waltajjii ta'eetiin kan aanaa keenya bakka bu'anii mana maree bakka bu'oota uummataatii fi kan aanaa keenya bakka bu'anii dorgomaa turan obbo Badiruu Adam jedhamu. Mana maree naannootiif kan dorgoman Shaabuu Shaafii jennaan Abdallaa Kadir Naziir Jamaal Zaakir Jamaal jennaan namoota sadi jiru. Tokko barsiisaadha, tokko ogeessa qonnaati, tokko federaal poolisiidha kan ari'ameedha. Isaan kun sadeen mana maree naannootiif dorgomu. Yeroo kanatti oppidiyoon iccitii argachuudhaaf nama jalatti ramade. Nama kutaa 10 fixee teeknika baratee taa'aa jiru na jalatti ramade. Namni kun bilbila na jalaa hatanii lolaa amma isaan. Yeroo isaan bilbila na jalaa hatan gurbaan kun bilbila qaba. Gurbaa kan akka miseensaatti ijaareen jira. Na keessaa iccitiidhumaan namni wayii qabatee mucaa kana jala kaa'e ani hin barre. Sultaan Muktaar jedhama. Amma mucaan kuni na hordofa galgalaaf ganama an qaama koo godhee wajjin jiraadhamu mucaa kan akkamitti kunuunsee guddisee ollaa wajjin nyaannee guddannedha hin shakkuwan. Amma isaan bitaniiru maallaqa guddaadhaan siyoosii kana dabarsuudhaaf waadaan galameeraafi. Yoo hojii isaan narraa barbaadan mucaan kun narraa godheef siyoosii dabarsuun siyoosiin harka keenya xalayaa waajjira dhaabaasii barreesseen darbitaa jedhamee waadaan seenameeraaf mucaadhaaf. Mucaan kun amma narratti hojjetee ani hin beeku. Mobaayila jalaa hatan jalqaba. Gaafa mobaayila jalaa hatan mobaayila mucaa kana malee namni qabu hin jiru waan dhabee mobaayila. Ergaa obbo Badiruu naa dabarsan karaa mobaayila kanaatiin na qaba. Isa irratti naa bilbilaa jedhee an kenneefi. Lakkoofsa isaa irratti naa bilbilu. Iddeen hin jirretti soo isaan bilbilan ergaa waan ta'e waa hunda waa'ee moobaayilaan nasinus gadi fageessinees hin beeknu beektee riikardii sin godhaa waa hundan godhaa mucaan funaanee fixeeti odeeffannoo sana dabarsaa ture nuti inuma deemnaa hin milkoomnu waan isaan wallaaliyan. Amma booda obbo Badiruu Adam kun isaan Finfinneedha manni isaanis maatiin isaanis. Natti bilbilanii qaayir jedhan oon jedheen hojiin keenya kun milkaan jiru innan dhufee aggaaroo ga'u jedhan. Aggaaroo ga'uun koo hundinuu beekeera jedhan. An sitti malee dubbataan jiru jedhan. Iccitii kana nama si jala jiru jira. Waa naannoo kee ilaalinna waa haasoftuu naan jedhan. Amma mucaa kana shakkuudhaaf mucaan kun dabarsee na kenna garaan koo na jechuu dide. Akkasumaan akka sordofu qacarraa gaaf tokko bira ga'e. Bira ga'een yaaboo waan akkasii natti hojjetaa hirtaati jedheen sadarkaa tarkaanfii irratti fudhachuuf humna hin qabu kan inni mootummaadhaa wajjin jira humna cimaa qaba. Waa hedduu poosterii hedduus na jalaa fuudhee isaanii dabarseera. Poosterii hedduus na jalaa fuudhee isaanii dabarseera iccitiin isaan ga'eera. Sana booda nu injifatan. Silaa yoo sagalee uummanni si filate isaan hangoo gadi lakkisan haa ta'uuti bu'aadhuma kee bartee taa'uudhaafuu hanga tokko mucaan irratti hojjeteera. Eega filannoon sun darbe mucaan kun teeknika guyyaa tokkoof illee dhaqee baratee hin beeku waan si ajaa'ibu. Namni aanaa keenyaa yeroo ammaa miidiyaa kana hordofaa jiru yoo jiraate na taajjaba. Mucaan kun nama abbaa qabeenyaa dhuunfaa jala hojjeta. Siyoosii kana yeroo teeknika kana maasonarii jedhama fiildiin inni baratu teeknikii keessatti waa'ee ijaarsaa waa'ee biildingii yeroo hundi dhaqee hin baratu. Guyyaa tokko dhaqee guyyaa lama sadii namichaaf gaazii gurgura mucaan harka qalleeyyiidha maatiin beektee waan achirraa argateen bula. Guyyaa lama sadii dhaqa guyyaa tokko tureetuma immoo tasuma dhiisee guyyaa lama sadii booda dhaqa. Maaliif beektaa barataan jiru siin jechuudha mucaan osoo hin baratiin guyyaa eebbaa dhaqee ijoollee wajjin eebbifamee siyoosiidhaaf jimmatti waamame. Yeroo siyoosiidhaaf jimmatti waamamu laal maateriyaaliin ittiin siyoosii sana hojjetan hundisaa kansaa pireeppardi ta'e bakkuma tokkotti qophaa'ee fi walitti qabamee fi taa'e. Kaan ijoolleen fichi bakka adda addaarraa deemanii fidatanii dhufanii asitti dalaguuf deemu. Kan isaa bakkuma tokkotti qophaa'ee eegal jedhameen xalayaan jala barreeffameera. Siifis hin bilbilama si jala.
siyoosiin taanjabul ati gaafa siyoosii dhaabdiin baakordii kee qoratama baakordiin kee gaariidha yoo ta'e takkaa'uu maatii kee keessaa namni itti amanamu tokko yoo ati ilaalchaan dogongora taatellee maatii kee keessaa nuu qajeelchuu danda'a yookaan nuu sirreessuu danda'a jedhamee kan itti amanamu jiraachuun eega qoratame booda si jala bilbilama dhattee siyoosii waan gaafatamte sana deebisi dhiisi kompetantii jedhamee barreeffamee darbaadha jedhamee barreeffamee sii kennama. Siyoosiin qabatamaa waan shakka tokko hin qabne siyaasa wayyaaneetii wajjin kan walitti hidhatee adeemsifamuudha malee nama siyoosii darbee kan siyoosii hin darbinii gaditti ga'umsa hin qabne hedduu argita. Siyoosii darbaadhaa gaaffii tokko gaaffuma ta'e wayii qopheessitee isa siyoosii darbeef isa siyoosii isaan kuffisanii alatti dhiisan sana wal bira qabdee yoo kaatee waliin dorgomsiifte nama waa quubsaa sii deebisu argatta. Kun qabatama. Siyoosiin qormaata ga'umsaa utuu hin ta'in qormaata siyaasaa miseensota wayyaaneen ittiin calalatudha. Tole marii keenya gara gudunfuutti deemna. Amma gaa'isiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo abaa wandurfamutti dabalamtanii miseensa waboo taatanii barumsa isin barbaachisu fudhataa jirtu. Mee ergaas dhuftanii waan barattan waan hubattan jiruuf jireenya keessaniif waan isin fayyadu irraa arganna jettan maaltu jira maal nu ibsitu? Jireenya keenya wanni nu fayyadu waan takka lama jennee himnu miti. Kan duraa barumsuma waliigala fudhattan jechuudha. Barumsa waliigala fudhanne waa hedduudha. Kanarraa immoo nuti bakka kana dhufuudhaaf huleer kanneen as dhufuudhaaf gammachuu guddoon nutti dhagama jechuudha. Kanneen amma hafanii jiru haa iddoo kana wallaalchaan akka malee dhumaa jirus baay'ee jiru. Nu immoo carraa kan harkannee bakka kana dhufuudhaaf galata waaqayyoo ni galatoonfanne jechuudha. Haa xumuraa tokko aanaa malkaa balloo keessatti bulchiinsa aanaa hajaamuu Jamaal Adam janiini kirrii afaan Oromoo takka dhaggeeffachuu nama dhoorkuudhaan barattoota tumuudhaan makiinaa abbaa lamatti badhaafame jechuudha. Afaan Oromoo nama uummata dhoorkuudhaan uummata Oromoo afaan ittiin dhalatan dhoorkuudhaan makiinaa lamatti badhaafame jaartis fi inni ittiin badhaafamanii makiinaa gara aanaa dadarfidanii achirratti isaa fi bochooraa taayee namni jaamu Abdulaziz Suudaanii wajjin ji'uma dabre kana keessa amma Siraaj nama jaamullee ajjeesanii jiran jechuun barataa keessa kanumaan hin xumura. Ati gama keetiin barumsa barattee erga mooraa qabsootti dhuftee waan hubattee waan si gargaaru na gargaara kun ka jettu waan irraa himtu qabda. Alhamdulillah saba kiyya arguuf hedduu galanni guddaa tokko. Barnootaan bardee wajjin saba kiyyaa hojii wal arguuf galata guddaa tokko jechuudha. Waan hin takka lama jechuun takka lama hin jiru. Kan namni irra guddaan gahu ijoollee hojii deemnee hojii wanni taanes kan dhufin baay'inaan jira. Akka mataa kiyyaatti alhamdulillah garuu nama sadi jiru saba kiyya guddaa wal argu afaan kiyya gartee afaan Oromoo keessaa afaan kiyya wal argu bakka gartee ittiin dimokiraatawaa taa'amee saba kiyya wajjin jaal malee waa'ee jaalalaa malee waa'ee biraan dubbatamne alhamdulillah galataan galfadha mataa saba kiyyaa waliin. Tola gama keetiin waan kanarraa waan jettu. Galatooma mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa tokkummaati. Mooraa tokkummaati. Mooraa nuti tokkummaa keenya barree itti wal jaallanne jiraannudha. Mooraan kun keessumattuu mooraa si jijjiirudha. Mooraa qabsoo keenya itti geggeeffataa jireenyi dhuunfaa keenya boriitiif immoo itti of jijjiirrudha. Mooraa kana keessatti araaraa hedduu qabna turre araaraa hedduun dhiibne maal taane haala intaanirraa gara haala namummaatti dhumne jechuudha. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa baay'ee nama gammachiisudha. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa itti wal jaalalli dagaagu. Mooraa itti tokkummaa keenya nuti barre. Mooraan itti Oromummaa keenya immoo barre mooraan itti seenaa keenya qoranneedha. Ajiitan ilaalan akkasitti nu garta. Jechuun ammaa irratti bifa gabaabaatiin dhaamsi dabarfachuu jiraatu. Hundumaa sarara gaatan dargaggoo qixxee bilisummaa uummata ka keessaaf ka alaa bifa gabaabaan waan jechuu jiraatu. Ergaan dabarsu yoo jiraate asirratti qabsoon keenya qabsoo karaa hidhannootiin malee gonkumaa karaa hidhannootiin malee karaa biraatiin furmaata hin argatu. Oromoonni biyya keessaas kan biyya alaas yeroo ammaa namni miidiyaa kana hordofaa jiru hundisaa sirriitti waan hin jedhu kana naaf amanee gara qabsoo hidhannootti makannee osoo qabsoo keenya galmaan ga'annee
fincila diddaa gabrummaa isa xumuraati inni kun isa yeroo dheeraa nutti fudhatu miti isa abdii nu kutachiisu miti namuu kana beekee jechuudha karaa isaa danda'ameen waan isa irraa danda'ameen nucina akka inni dhaabbatu ergaa dabarsan. Ayyee bilisaatis dhumarratti dhaamsa qabdu yoo qabaatte gabaabsiiti nuudha. Wanti inni jechuu barbaadu namni keenya rabbitti amaneeti lafa isaati qadeemuuf haqa isaati. Lafateenyaa fi haqa keenyaaf qadeemnu. Bu'uura lafateenyaati agartee haqa keenya haqa Tigraay barbaadan deemnu. Naannoo Amaaraa yookaan Beenishaangul maal barbaadan deemnu Oromiyaadha. Lafti Oromiyaa tan Oromooti jechuuf falmaa jirra malee namni keenya durraa qacaan qaammaa lafa namaa barbaadaa miti. Kanuma tokkotti. Garuu kun hundinuu namni keenya agartee halaala jiruus gara qabsoo deemee bakka tokkummaan isaa jaalalaa fi kun hundi jirutti bilisummaa agartee arra xumurra jira. Kanaaf itti dhiyaatee namni hundinuu akkasitti agartee tokkummaadhaan wajjin kaanee mootummaa wayyaanee kana irraa baafnu barbaada. Kanuma jechuun galatoomaan jaan. Tole miseensota waraana bilisummaa Oromoo asitti argamtanii waan isin gaafanne nu deebisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan maqaa daawwattoota keenyaan guddoo galatoomaa isiniin jenna marii keenya kanumaan xumurraan. Isinillee hedduu galatoomaa. Galatooma nutillee hedduu isin galatoomfanna galatooma. Hayyee kabajamoo daawwattoota TV Gaaddisa Dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo sadan asitti argitan waliin mariin geggeessaa ture kanumaan raawwatee jira. Yeroo biraa immoo akkasuma miseensota waraana bilisummaa Oromoo kabiroo qabannee dhiyaanna kaarraa kanumaan gudunfina nagaatti. Sabni kan keenya si qaban. Yeroo yaleen jaboo sanaa isa diinaa nyaatu sanii yoo birraa lolle malee jarri namaan nam kunii bifoonni gahee hidhamanii abjirroo maarrifatinii. Kuma keji simale, yo abdin kudatini, warri kapso bilantani, oma beti hingadini, kabadu tiru imale, ichi dige hinganini, odina keti dukasi samni kan kenya sikaba, odina keti dukasi samni kan kenya sikaba. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e asuma irratti goolabameera kanneen jalqabaa hanga xumuraa nu faana buutanii nu hordoftan hundaaf galanni keessan bilisummaa haa ta'u sagantaa taanuun walitti deebina hangasittuu nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadhaa injifannoo ummata Oromoof.